daawwattoota keenya kabajamoo obbo Jawaar Mohaammed dhufee jira magaalaa Minnesota seenee jira akkuma argaa jirtan daawwattoota keenya kabajamoo obbo Jawaar Mohaammed dhufee jira magaalaa Minnesota seenee jira jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo bulloonni magaalaa Minnesota seenee jira akkuma argaa jirtan uummanni Oromoodhaa isa simachuudhaaf qabsoo guddaatti jirra daawwattoota keenya haalli jiru hedduu ulfaataadha obbo Jawaar Mohaammed simannaan isaaf godhamaa jiru haala kana fakkaata Slow down guys guys slow down come on hey slow down daawwattoota keenya obbo Jawaar Mohaammed seenee jira jechuudha akkuma argaa jirtan kana bulloon keessa seenee jira yo that's it jawween Minnesota seenee jira daawwattoota keenya sagantaa boruutiin walitti deebina daawwattoota keenya haalli jiru hedduu obbo Jawaar Mohaammed konkolaataan isaa ka'ee jira jechuudha kana fakkaata boru sagantaa bal'aadhaan walitti deebina waan ta'eef gammadummaan nagaa isinitti dhaammachuu barbaanna haalli hawaasa keessa jiru kana fakkaata gammachuudhaan mirqaanaan bulloo goota Oromoon Minnesota simattee jirti bifa isaa maluun kan ammas daawwachaa jirtan gammachuun Oromoon goota isaanii arganii qabsoon waggaa tokkoof walakkaa oliif hiriirri cabbii oowwaaf qabbana keessa godhamaa ture bu'aan isaa argamuun bulloon gara manaatti deemuun isaa qabsoo hawaasni kun ganamaa galgalaa godhaa ture dadhabee hifadhe osoo hin jedhin godhaa ture waan ta'eef bu'aa qabsoo isaanii waan arganiif gammachuudhaan akkanatti obbo Jawaar Mohaammed Jawaar
Gammachu. Minnesota, Little Oromia. Bagarabbi si gammachise. Bire dirreentun dirree Jawaar Mohammed akkan duune itti qabsaa'aa turre. Minnesota, I'm proud of you guys, everyone. Wallahi billahi Minnesota. Arraantana gammachuu ayyaana bagarabbi nagaan si baase. Jawaar Mohammed bagarabbi nagaan si baase. Jawaar Mohammed Oromiyaa Jawaar Mohammed bagarabbi jaan si garsiise. Ilma kee. Kabajamtoota ilmaan Oromoo gammachuun teenya gammachuu guddoodha. Baga nagaan Minnesota si fide. Senator John Hoffman Aziza. Senator John Hoffman. Senator John Hoffman. Senator John Hoffman. Senator John. Senator John Hoffman. Senator Hoffman. Senator John Hoffman. Thank you, John Gutaka. Yes, okay. Yes, media. Thank you. Okay, get it. Thank you for helping you guys. Yeah. Okay. Part of this journey. I agree with what Senator Hoffman said. My name is Carrie Dietzig. I'm the state senator for the Cedar Riverside area. We are so excited and so happy that Jawaar is home. It has been a pleasure and an honor to work with everybody here because the community stuck together and the community worked really hard, and we are here to support the community, and we want to make sure that everybody comes home. Thank you. I just want to say, Oromo people who marched like after that, everybody in the Twin Cities, thank you so much for being a voice, for working hard. Today we thank senators, elected officials, governor, state of Minnesota. We say thank you, and I just want to pass to Bashanantu to say a few words. I just want to say thank you so much for standing with us at the lowest of Oromo people. We have been struggling for years. We have been crying. Hajalu passed away. We thought they're going to kill Jawaar Mohammed too, but they did not. Thank God he's home. Thank you for supporting us, for standing with us, for always being the Oromo. You know, like being Oromo is like so many things. There's so many emotions going right now. Hajalu Hundesa has passed away, even though he passed away. Oromia will be free. We should fight together. You guys should, you know, he has been supporting us for years. You should support us as well. You are here. She was with us. Say thank you, 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 thank you. Obaf tufe igirize jalina data olinuka wala bumana dibakata yale jako babarodi bali milkida ya korma ko babarodi bali milkida amira ko bele sumanawa bali milkida anoromo bele sumanawa